YouTubein keessanis haaki isin jalaa ta'uu hin danda'u. Kanaafan iimeelii verify ta'ee isiniin jedhe. Kanaaf nuti kan irratti hojjennu YouTube, digital marketing, TikTok warroonni kun akkamitti akka hojjechuu danda'an irraa akkamittiin akka galii argachuu dandeenyu. Egaa kabajamtoota daawwattoota maatii chaanaalii keenya arrallee isinitti JBA'tiin hin jiraachaadha. Maaliif namoota 1,000 barbaadu sana hin arganne. Wajjiniin YouTubein hojjenna. YouTube irratti sirriitti bareechinee wajjiniin hojjenna. Akkamittiin hojjenna? Maal irratti hojjennaadhaaf yaaddanna. Isin qofaan iimeelii keessan verify godhatanii banattanii dhufu. Maaliif iimeelii keessan verify godhattu iimeeliin keessan akkasiin jalaa hin banneef. Iimeeliin keessan yoo badii lakkoofsa bilbilaa yoo itti godhataniitu banattan isinii deebi'uu danda'a waan ta'eef YouTubein keessanis haaki isin jalaa ta'uu hin danda'u. Kanaafan iimeelii verify ta'ee isiniin jedhe. Kanaaf nuti kan irratti hojjennu YouTube, digital marketing, TikTok warroonni kun akkamitti akka hojjechuu danda'an irraa akkamittiin akka galii argachuu dandeenyu wajjiniin irratti hojjenna. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota maatii chaanaalii keenya maarreegaa karaa teelegiraamii kiyyaa kanaatiin seenaa na dubbisaa. Namoonni 1,000 kun torbee tokko keessatti sabiskiraayibii 1,000 sabiskiraayibii 1,000 sabiskiraayibiin follow baakiin qabu. Sabiskiraayibiin follow baakiin qabu. Kanaaf ani sabiskiraayib yoonsi godhe atillee sabiskiraayibii na goota deettee. Kanaaf sabiskiraayibii ani sabiskiraayib si godhe inni immoo sabiskiraayibii na godhu wanta akka hin qabu. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenya obboleessa keessan, obboleettii keessan, maatii keessan, fira keessan, eeriyaa keessan haa ta'u. Namoonni 1,000 kun sabiskiraayibii goonee torbee tokko keessatti gaafa guunne namni 1,000 kun nama 1,000 obboleessa, obboleettii, fira isaa, hiriyaas haa ta'u qabatee dhufa. Tola sabiskiraayib goonaaf. Tola sabiskiraayib goonaaf jechaadha. Nama tokko isin namni 1,000 kun nama tokko fudhatee gaafa dhufe sabiskiraayibii 1,000 fudhata jechaadha. Kanaaf viidiyoo editingii irratti hojjenna. TikTokiin akkamitti intarnaashinaaliidhaan hojjeta kan jedhu irratti wal wajjiniin hojjenna. YouTube irratti hojjenna. Digital marketingii maal akka ta'e irratti ni hojjenna. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota maatii chaanaalii keenya maarree YouTube duumessa giraafiksii jedhu deema sabiskiraayib godha. Karaa teelegiraamii kiyyaa kan immoo kottaa na dubbisaa wal wajjiniin maatii jaalalaa taanee tokkummaadhaan hojii tokko haa hojjennu.